Maatiin teenya maatiin jaalala imala keenya gara haroo carcar akkuma itti dhufeetti jirra magaalaa Baddeessaas geenyetti jirra. Edaa as bullee jila kana jira abbaa jira nuufiinis kan durfamuudha. Jila kana wajjin immoo shamarran babbareedaa kana wajjin deemuutti jirra. Mee isaan wajjinis turtii gabaabaa haa taasisnu. Maqaan keenyu? Dammoo. 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 Damitu. Atiyoo? Fakiyaa. Fakiyaa. Mee eessarraa kaatanii deemu jirtan? Mataaraa. Mataa haraa. Eessatti? Haroo carcar. Dura deemtanii beektaa? Hin deemu. Dura hara? Har'a haaraa. Mee achitti maal agartanii eeydan? Waanuma bareedaa gabaan achi jiru daawwannee inni deemu. Walumaa bareedaa akka hojii dabarsinu gaarii. Haaruun ta'e ni bareeddi. Ulfaadhoo gartuu naan jettu? Galatoo. Damee maqaa kee mee nuti himtee jirtaa? Atis mataaraadhaa? Kan dura deemee haara jajjaba. Akkuma beektu gaafa nuti oniti walitti argamnaa. Kan dura bitee bittisa yoo? Baddisa. Dhufeen beeku takka harumaan dhufe. Haruma bittee? Wallahi. Akkami haroo kanarraa maal deemee daakuu nu beektaa? Nan beekee. Nu beektaa? Achi siraan akkuma akka daakuu kan teessu. Daakeetiin laatame. Haara kamii bara namni haara bisa kaa qabu sila. Laga waashitti maraa. Laga waash deemtee? Yoo achi keessa jiru naachi? Ni jira. Akkami taasistu? Daaka akkasumatti. Akkasi imala bareedaa akka hojjetaa jirnu abdii guddaa qabna. Achittis ni daakeette daayiteen agarsiista. Akkasi maali keenya. Isii qofaa miti takkaas baay'ee keessaa baddee dhuftanii jirti. Ati maqaan keenya? Gaaddisee Nuureen jedhama. Gaaddisee. Gaaddisee? Gaaddiseetu mataadhaa? Asi deemu jirra? Haroo carcar. Haroo carcar. Kana dura deeyitee? Hin dhaqne. Arra deemu deemtaa? Ati daakuu nu beektaa? Eessa barte? Awaash. Awaash. Basa gosa jiru maa Awaash deemtan? Duraan achi waan tureef Awaashitti hin daakti bara. Mataarraa baatanii Awaash deetaa achi daayitan? Laga Awaashitti? Bareedaadha. Achitti immoo daayitiin barsiisu hin jiru? Akkasitti oolmaa bareedaa turtii bareedaa hojjetaa sun abdii guddaa qabna. Bisilee. Akkami mee? Daga. Fayyumaa? Fayyaa galatti. Jilli jila akkamiiti? Jilli jila haroo carcari. Jilli miidhagaa. Uffannaa kana namoonni bareedan. Uffanni uffata aadaa ituuti. Aadaa isuuti? Yeroo ammaan tana immoo mataa irraa hodhuuf jirtan. Ejjuutu akka bareedan. Mataa irraa kaane. Ayyuma mana fitinaa maal isinii gootu yoo naaf deeman nuuf istananis? Akkasuma ture garuu siifituu ture. Dhiifama garuu fituu dhabuu keenya. Imalli gara haroo carcarii? Akkami haroo carcar kana dura deemtanii beektaati? Deemeen beeku. Haroo carcar miidhagdee jirti jennaan dhaquun qabayyeetuma fantaala irraa ka'eetu itti cabsee dhufe. Siifis jalqaba naafis jalqaba. Kunoo Baddisaa keenya jira. Hangaamatti magaalaa Baddisaa akkamitti agarteen haala bareedaa ta'een nu simattee jirti. Halee galgala irraa kaasee hangaamatti uummannis uummata jaalalaati. Magaalaa Baddeessaa baay'ee bareeddu. Teessumti lafis illee baay'ee bareeddu. Uummannis illee baay'ee nama dinqisiifata, baay'ee nama jaalata. Uummata gaarii fi magaalaa gaarii. Nuti isaan dinqisiifannee isaan jaalannee jirra. Nuti illee isaan jaalannee jirra. Uummata magaalaa Baddeessaa isin jaalannee jirra. Biraan nu ga'a. Fudhadhaa. Kan isin hin ijoollee mataaraati. Akkasii imala keenyatti fufna hojjennu. Imala keenyatti fufa. Haga haroo carcar geenyutti taan haroo carcar geenye walitti deebina. Inshaallah. Akkas gama. Jillo kun jila bareedaa jechuudha. Jila ajaa'ibaati. Namoota jajjabaa wajjin kan nuti deemuutu kan nuti jirru. Maqaa keessan ni maame. Boruu Abdallaa Boruu Naanjaan. Boruu Abdallaa Boruu. Maammee Carcar Naanjaan. Maammee Carcaraa. Duriin Carcar makaa duriinuu. Kanan dura Carcar dhufee miita? Dhufeen beeku. Carcar taatee akkamitti dhufnaan gaamma? Anis Jamaal Ahmedin jedhamu. Jamaal Ahmed jedhu. Magaalaa Baddeessaa irraa. Gaafiin kee. Abboo Jamaal. Dhugaatii. Isin gaafadha abbaatis. Hundeen dhaloota abbaa kiyyaa asi. Abbaa keetii. Ani garuu kan hin dhaladhe Harargee baa magaalaa Harariin jiraadha. Namni biyya sanii hunda nama keenya hunda maqaa kanaan yaaman. Carcariin. Kanaaf maammee carcar jaanii na yaaman achumatti illee. Mee carcar jechuun hiika sana beektaa? Nin beekee. Maal jechuudha? Carcar jechuun lafa qabbanooytu lafa jireenya namaatiif mijooytu jechuudha hiikansaa. Gama biraatiin maqaa haroo carcar amma daawwachuu deemnu kanarraa kan moggee akkan seenaa manguddoota irraa dhageetti. Manguddoo harka dhageettirraa. Waan bareedaadha.
kanammoo jila bareedaa kana wajjinas calaa dhaqee deemuun kiyyaaf ejjuuta kan gammada akkasuma turtii bareedaa akka hojjetaa jiru abdii guddaa qabna. Abshir galatoomii ulfaadhu. Boru ati akka himee kana durbitee beektaa? Carcaraan kanaan dura hedduullee hin dhufne. Gaafa sirna gadaatiin dhufe. Carcar baay'ee namatti tolti. Afanni carcar galee tooman gabiiba galee jan. Afanni carcar galee tooman gabiiba galee jan. Carcar hoggan ibsu'an amma afanni carcar galee sun hiikumti carcar sunu afanni carcar galee tooman gabiiba galee waajiraan qunnee galee. Halangeen inni galte shanan uumaa jala galee akkuma jedhamu san. Agartee heeraa beekadhu yeroo wal qabatti dubbiini. Heerallee hangas marani beenyaa osoo hin ta'in waanuma dhageenyi irraa dubbannaa. Yeroo lammaffaa kiyyaa haroo carcariif hin deema. Hedduu takka nutti tolee baddeessadha jirra amma saniiti gaafin itti aantu yoo jiraate. Akkasii manni baddeessaa immoo uummata jaalalaati. Kaleessa galgala irraa kaaseetii bihoo'aatiin samachaa takka isaan turanii. Mee baddeessaa akkamitti agarteen? Baddeessaa akka inni itti hubadhe baddeessaan baay'ee bareeda. Magaalaa jaalalaati. Carcar yoo akka uummatatti kan ibsamtu taate baddeessadhaan uummanni baddeessadhaa bakka bu'ee ibsuu ni danda'a jechuudha. Uummata jaalalaati. Nuun marsanii akkatti dhaabbatan. Eessaa dhuftan? Fantaalleerraa dhufu. Isin eenyu? Ituudha. Nuti bar ituudha. Bar isinuma. Qomooteessanii. Jenneet akkasitti dur isinis marxumarra turtan. Har'a kofoo kaawwattan jenneet isaanillee fakkatti hubannoo kennine isaanis nu hubatanii nutis isaan hubanne nu keessummeessanii mirqaana edaa san qabna amma taganda baddeessadha. Irrafne liifidha jirra. Kanaafuu akkasii baay'ee gammannee jirra. Baddeessan baay'ee bareedduudha. Uummata nama jaalatu nuun marsanii akkatti dhaabbatan Jamaal faan tokko kumboo ati eenyu? Isaanisiif haalan gammachuu guddaan natti dhagahame. Isaan kanas daawwachuudhaaf jecha haala nutti bareedanii gammallee isaan nu simachuu jirra. Hanga ammatti. Ulfaadhaan hedduu takka isin jaannee isin kabajnee jirra. Galatoomaa illee dhimma. Akkasii baddeessaa maaliin beekamti? Baddeessaa moo? Baddeessaan haalan jimaadhaan beekamti. Jimaadhaani? Jimaadhaan beekamti. Jaalalaan beekamti. Jaalaltiis haalan badhaatudha sanaan beekamti jira. Akkasii. Dhagaagan. Duumaan nu dhamte yoontiif? Isin moo? Hoggayyuu dhibbatti galatoomaadhaa itti qabdi nurra deemtanii nu daawwachuu tanaaf galatooma jaan. Nuti hanga akka nu jaalattanitti dhufnes ilaaluu hin dhaabnu. Galatooma. Ani wanti gaafii natti ta'e uummanni magaalaa tanaa sirriitti nama jaalatanii sirriitti nama harkisanii qaamni ani eegaa ture qaama mootummaati. Qaamni mootummaadhaa eenyu isin jedhillee namni nu gaafate tokkollee hin jiru. Osoo isaan asitti argamanii barbaan. Kantiibichi immoo koriidara akkaataan koriidara isaan itti jalqaban baay'ee bareedaadha. Jalqaba isaan itti jalqabanii haaluma kanaan haa xumuranii gabaa tana pilaanii isii bareechanii yeroo lammaffaa haroo carcar daawwatuudha amata har'aa dhufne magaalaa tana kana daran bareeddetti akka dhufnu isaanirraa hawwii qabna. Gaafsanis baanii isin simatan. Gaafsan ammoo akka baanii nu simatan asumaan isaan affeerraa har'allee immoo haroo carcar geenye tol deebina sagalee teenya biraan nuugaa Ramzii miidiyaadha jenna ulfaadha dagaagaa jiraadha. Galatooma. Adiira maqaan keenyu? Sheekh Muhammad Sufiyaan naan jedhama. Sheekh Muhammad Sufiyaan. Magaalaa Baddeessaa adduma akkaataan isin itti nama simatu. Kanaan dura akka seedulleen dhufnee hin beenyu. Maali mee maddii iccitiin akkatti jaalatan akkatti nama marsanii akka dhaabbachuu kuni? Baddeessaan haalan wal jaalattii wal simattii haalan haala bareeddu Baddeessaan haalan bareeddu. Qilleensi illee qilleensa bareedaadha. Qilleensi gaariidha. Haalan isin biyya jaalalaati. Biyya kana keessa haalan bakka tokkummaa qabdi biyya jaalalaati. Bee waan biraa maaliin beekamti Baddeessaan? Baddeessaan waa hundaan beekamti. Jaalala qabdi. Biyya jimaan badhaatee biyya qabeenyaan badhaatee haalan bakka hundaan beekamti. Baddeessaa maqaan mukaati moo maqaa lafaati? Baddeessaan kun muka tokko baddeessa jala jira ka aarfatan tokko. Kadhalaan aarfata. Akka jarsaa ta'ee baddeessaa jedhamee. Ni aarfatanii alaan ogoo isa aarfatte halaalatti foole mukatanii ni dhagaama ni urgaamanii suni. Muka santu baay'inaan baddeessaa kana keessa jira. Saniin baddeessaa jedhan biyyatan. Oromoon durmoo maqaa mukaatiin faadhaan lafa gaafata. Akkasii. Saniin muka santu baay'inaan biyyatana jira. Saniin baddeessa jedhanii baddeessaa baasan. Akkasii nuti jila abbaa jiranus jaamnaa. Ijoolleen tun akkasiin agartan ijoollee ituuti. Fantaalirraa kan dhufan shawaa bahaa. Bakka dulaattan gaasiin ilmaan keenya shanyii teenya lammii takkittiidha
haala isinitti gammannee jirtu laaluu keessani. akkasumatti jechuudha akkas hin jaalannaan Nulleen akkasumatti baay'ee haala isin jaalannaa ulfaadhaa galatumaa isiniin jedha. galatoomaa Amina. ayya si malee tamboo ayya akkasii maajii keenya imalli keenya gara haroo carcar itti fufuu taa'ee jechuudha tursii bareedaan hojii akka taasisaa jirtan abdii guddaa qabna.